jecha artist Haacaaluu Hundeessaatiin ji'ameetu xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammadiyyuu keetti jedhame ajaa'ibaa bar nama takka surreeyyuu hundurratti ol siifatee hin beekne ka surreenuu irraan gadi bu'u deemtutu gaafii xiinxalaa siyaasaa gaafatamuu malte osoo hin taane gaafii ijoollee daa'imaaf dhiyaatu gaafate. Akkasumallee Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana mana hedduutu namarratti diigamaa jira. Viidiyoo akkuma iskiriin irratti argaa jirtan kana haati teenya kun akkuma beekamu jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra akkuma deemaa jirtu hedduu kan garaa nama nyaattu mana ilmaan mana keessaa gadi yaasanii mana guutuu irratti diiganii hanga godinatti iyyattee tumamte furmaata tokkollee dhabde jechuudha. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa ergaa baga geessanii ayyaana qillee yookaan dhalachuu guyyaa dhaloota Iyesuus Kiristoos baga geessan jechuun fuula miidiyaa irratti waan deebee fakkaata yeroo dheeraaf kan miidiyaa irraa fagaatee ture jechuudha. Obbo Lammaa Magarsaa gara miidiyaa waan dhufe fakkaata. Isallee isiniif hin qooda akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo oduu ijoo galgala kanaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Jalqaba irratti subscribe namoonni hin godhin subscribe godhu viidiyoo like share godhuun namoota hedduu biraan akka geessan kabajaan isin gaafanna jechuudha daawwattoota keenya. Jalqaba irratti gurbaa UK'tti xiinxalaa siyaasaa gaafii isa hin malle yookaan gaafii isa hin fakkaanne gaafate tokko akkuma iskiriin irratti argitan kana sagalee isallee isin dhageessan namoonni hin dhagayini hedduu namaa dhageessan jee yaada achirratti illee mee yaada kiyya irratti hin kennadha jechuudha waan natti mul'ate sillee komentii jalatti yaada keessan kennatu hin dagatin daawwattoota keenya kabajamoo waan jechuu barbaadu wama tokko laman jechuu barbaada namoonni walgayii xiinxalaa siyaasaa kitaaba eebba kitaaba hin gaabbuu irratti yeroo hedduu walgayii geggeessitan yeroo hedduu viidiyoon keessan kwaalitii hin qabu naamusa hin qabu jechuudha. Maaliif jettanii gaafii yoo isin daawwattoota keenya mee yeroo hedduu yoo hordoftanii jiraatan jechuudha. Silaan namoonni sikuriitii achitti bakka jechuun namoonni komineetii waan san qopheesse jechuudha. Silaan sirritti seeran tasgabbiin haala kwaalitii olaanaa qabuun viidiyoolee waraabame namoonni silaa achirratti dhiyaatuu qabanillee namoota dubbatan dubbiin isaanii fakkeenyaaf akka Umar Suleyman dhiyoon tan amma Noorweeyitti gaafii humna qabdu gaafii chaalenjii uumuu dandeessu gaafii akkasumallee hawaasa birattillee fudhatama qabdu gaafatuu danda'u nama dhiibbaa uumuu danda'u qofa silaan kan achirratti madarakii sanarratti dhiyeeffame yaadni irraa fuudhamuu qabu ture. Warri mana keessaa akkuma arganitti gammachumaan jiraatuu qaban ture silaan. Dabalataan immoo tu ijoolleen carraa Awurooppaa deemuu argattee kofoonu takka surree hundurraa oliin hiiffanne bara akka inni jiru osoo argitanii amma akkuma iskiriin irratti argaa jirtan kana jechuudha. Nama takkaatuma surree gaarii kaatee jireenya gaarii jiraatee hin beeknetu dhugaa rabbii hedduu nama dhukkubsa jechuudha. Jecha hayyuun hin malle waan fedhellee haa ta'u Jawaar Mohammad jechi kuni jecha isaan maluu miti gaafa Haacaaluu Hundeessaa lubbuun isaa lubbuun jiru jechuudha. Maal jedhaa turan jechuudha. Oromoo keenyaa bar kunillee gaafa maal jedhaanii turan Haacaaluun qeerroo jirturraa gara feernoo bituutti jijjiirratee mana feernoo banatee akkasitti illee mootummaa birrii fudhatee lafa fudhatee maal jedhanii olola adda addaa irratti banan jechuudha diina waliin. Mucaan san akka waan ijji budaa nyaate achirraa hin turre jechuudha kan lubbuun isaa darbite jechuudha. Boolla isaa daadhiin haa guutu jedhe uummanni warri waaqeffataa akkas namaan jedha. Kanaaf jechuudha har'ammoo Jawaar Mohammadiin maal jedheen seeta mucaan tokko ka yaadni isaa yaada ijoollee daa'imaa hin geenye tokko walgayii UK irratti Jawaar Mohammad achirratti geggeesse irratti bara ol seenetuma eessa Jawaar Mohammad eessa mee Jawaariin arga ijaan fuulduratti achi ilaalee arga osoo arguu maa iyyaa okay iyya haa jennu mee dhiisisunillee rakkoon qabu iyya haa jennu ayyee mee wama fedheefu warreen achi keessa jiru suni akkamii viidiyoo akkasiisa waraabanii namatti kufalchiisan Jawaar hangas mara gad xiqqeessanii hangas mara gadi buusanii ilaaluuni dhugaa rabbi hedduu namatti ulfaata. Okay sanillee haa ta'u kan inni godhamaa jiru fuula kaameeraa dura interview godhamaa jira. Mee interview lama akkamitti wal cinaa godhan nama tokko interview lamaan kaameeraa lamaan interview godhuu isin waan akkana dhageessaniirtanii seeruma kam keessatti biyyuma kam keessatti seenuma kam keessatti waan akkana dhageessanii jirtan isin interview si godhuu barbaada. Mee maal jettan isin kanaan daawwattoota keenya dhugaa rabbi waan hedduu nama qaanfachiisu naamusa dhabuu ijoollee Oromoo ilaalame hedduu kan nama qaanfachiisu jechuudha. Kanaaf namoonni ammallee kitaabni kun eebbisaa hin xumuramne namoonni walgayii xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad irratti argamtanii fi qopheessitoonni sagantaa sanii of eeggannaan kana keessa gadheen nama balleessite kana keessa diinaatu jira jechuudha. Oromoo keessa diinaatu jira hubadhaa Oromoo. Kanaaf immoo ani waa hedduun taazzabe dhiyoo tanallee mucaa tokko Jawaar ima qofan harka fuudhuu fedha Jawaar nagaa gaafatu fedha na ayyamaa jedhe akkasumatti dhaqee sunis harka fuudhee deebi'e. Isa sanuu hin jaallanne jechuudhaan
Kanaaf immoo nama Oromoof qaalii nama diina hedduu qabu fira hedduu qabu silaan namoonni achirratti haasa'u namoota murtaa'e tokko qofa namoota ija hawaasaa duratti bebbeekamoo ta'anii fi amanamoo ta'an qofa silaan kan achirratti gaafinuu silaan akkuma kan dura jedhee maayikii qofaan geggeeffamuu qabdi ture silaan inni madaraki marra taa'e achirraa waan barbaade dabarsuutu irra jiraata ture. Kanaaf immoo gaafii silaan carraa hayyuu akkasii carraa xiinxalaa siyaasaatiin wal arguu otoo argatte osoo anama dhaamsa mucaa saniif dhaamu jechuudha. Gurbaa san viidiyoo kana share itti godha yoo akka carraa ta'e bira ga'e jechuudha. An dhaamsin silaa mucaa saniif dhaamu amma maal seetan otoo silaa nama sammuu qabu taate dhugumatti nama beekumsa qabu taate dhugumatti nama sabaaf yaadu taate silaan carraa xiinxalaa siyaasaa hayyuu ookaa'u nama sabni jaalatu xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammadii wal arguu argatee gaafii gaafa wal arguu bira darbee gaafii gaafatu argatee silaan otoo nama sammuu yaadu taate gaafii dhugumatti seenaa Oromoo keessatti illee hin dagatamnee fi akkasumallee waan sammuu namaa keessa hin banne gaafatuu qaba ture silaan waan dhugumatti uummata biratti illee chaalenjii uumuu danda'u gaafii jajjabduu gaafatuu qaba ture silaan kan hawaasni illee ittiin hin daganne garuu kun maal argisiisa beekumsa dhabuu isaa argisiisa jechuudha zeeroo ta'uu isaa argisiisa jechuudha carraa bar Jawaar Mohammadii wal nagarsiisi ka suyuuda bujjira bar wallahi dhuguman isiniin jaa yaa rabbi Jawaar Mohammadii guyyaa tokko wal nagarsiisi kitaabuma isaa san harkumaan na qabachiisi zaahiraa miti manaabumaan harkaan na qabachiisi nama jehu jira maqeerroon biyyaa maal jettan isin kana amantanii wallahi amanuu baatanillee nama kitaabuma Jawaar Mohammad san yaa rabbi harkumaan na qabachiisi jee rabbi kadhataa jiruutu jira jechuudha mucayyoo takka argitanii amma asirratti waaqni kennu jennaan Jawaar Mohammadii jette sun immoo dogongoraa beeka akkas jechuun sun dogongora jechuun waan isiin jette gaakun soo kanaaf waan akkanaa kanarraa namoonni walgahii akkasiisan qopheessitan please namoota quality qaban namoota haasan isaanii fudhatama hawaasa biratti qabdu qofa madaraka irra baasate dubbisa interview nama maayikiin isa dura jiru hayyuu maayikiin dura jiru jawwaala qabatee dhuftee duriyyeen interview si godha jechuun maal jechuudha kun salphina bar akkana kanumaan xumuraa waan biraa waan jedhu hin qabu viidiyoo isaa iskiriin irratti argaa jirtanii dhagahaa jirtan jechuudha daawwattoota kiyya viidiyoon isaa isa kana dabalataan haati teenya tun ta iskiriin irratti argaa jirtan tun daawwattoota keenya ijoon keenya kanarraa jechuudha mana xurra diigamee akkuma isin dhageessa mee viidiyoo isii tana dhaggeeffadhaati walitti deebina yeroo kana kaasaniin yaaboo nin kadhadheen fiigeeti waajjira bulchisaa guddinaa dhaqee waajjira dhaabaa guddinaatiin dhaqee yeroo nachi dhaqu maaliif dhayitaa jariin na tumanii as dhufee jiraachuullee komadheellee deebi'ee jiraachuu hin dandeenyeen jechuudha. Kantiibaa ilaan bakka inni jiru deemeetiin kadhadheen yaaboo naadhiisaa kilaasuma takka waaniin kilaasii takka waaniin ilmaan itti jiraachi badhu naadhiisaa daanjiyeen. Homaa godhuu hin dandeenyu filaan naan jee filaan kan ammoo hunoo seera qabeessaan isaantu waajjira bulchiinsaatu itti waajjira bulchiinsa magaalaatti kan itti naakaneetti mana qopheessaati kanaa kannanii seera qabeessaan isiitatti kabalee kaartaanaa baasanii ilmaan jaa fi abbaa manaa yaadu nama 8 taaneeti asirra gallee hirkattummaa jiraachuu jira jechuudha ammaan tan abdii takka hin qabuun maaliif yoon deemee iyyadhallee ni tumama waan ta'eef tumameellee arge karan deemee iyyadhullee hin qabu jireenya golgolaa ittiin jiraachuu jira ammaan tan jechuudha karan deemu dhabee osoo sila karitti deeman jiraate onoo dirree gubbaa jiru meeshaan mana kiyya kanarratti yeroo sadii pilaana baasan. Egaan daawwattoota keenya akkuma afaan isirraa dhagayaa jirtan kana jechuudha haati teenya tuni kan mana irratti diige milishaa gandaati pilaaniidha bakka waan gunni godhamu hin jiru seeraa ol hin bullu jedhanii jechuudha. Mana isii kilaasii meeqa guutuu irratti diiganii har'ammoo baqattummaan yookaan baqattummaan sila biyya namatti illee dandeessee baqattee wayyaadha jechuudha. Biyya teenya keessatti osoo mana qabdu mana keessaa baafamtee manni irratti diigamee bifa sarummaatiin ilaalamaa jirti amma daandii irratti darbamtee beenyaan tokko osoo hin kaffalaminiif jechuudha. Oromoon Harargee hangana hunda salphatte jechuudha. Dhugaan isiniin jedha hangana hunda salphatte nama gadi taate jechuudha. Har'a silaa kabajaatu isiif mala garuu hangana aayyoon tun hanga kana guutuu salphatte. Akkana fuula miidiyaa kanarraa iyyaa jirte jechuudha. Kana hundammoo kan godhaa jiru mootummaa qofatti maal quba qaban mootummaan gubbarra jira mootummaan waa hunda quban qabu mee naa isiniin jee manni yoo diigame Dr. Abiyyi masgini yoo diigame Dr. Abiyyi hin jedhina Dr. Abiyyiin gubbarra jira innis bar waa'ee seeraa kana mee sirriitti osoo keessa gadi buutanii baratanii gaarii ture jechuudha. Namoonni biyya bulchu kuni hundumtu jechuudha gubbarraa kaasee hanga jalatti waanuma namichi tokkichi kun bulchu seetan jechuudha. Kana qofaa miti isuma sanuuyyuu nama gorsuu jira isuma sanuuyyuu nama eeguu jira isuma sanuu nama bulchuu jira deebee maal jettan isin kana mee masaraa mootummaa kun akka jirti masaraa mootummaa ka addunyaa gorsaatu keessa jira bulchaa eemaraa keessa jira sigalee seera karaa qabsiisutu keessa jira kana jala jira dirqama ka biyya bulchu sun ajaja
yaani waan tokko fakkeenyaaf gaafa seerri tokko bahu seera baasuu fi seera tumtuunis jira seera hiiktuun jira wanni hundi adda addaan abbaa qabdii jechuudha. Sigalee kanarratti immoo muummichi ministeeraa akka biyyattiitti sigalee saba tokkoof qofa osoo hin taane ganda tokkoof qofa osoo hin taane akka biyyattiitti biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessa saba hedduu jira sabaaf sablammoota 86 yoo xiqqaate kan jiru sanii ol malee sanii gadi miti jechuudha. Kanaaf immoo kana hundarratti immoo seera baasaa yookaan haga gandatti gadi bu'ee waan darree ganda keessaa kana hundayyuu kana godha jee seera baasee lafa isinii kaa isiniif maxxansa. Kana kan godhaa jiru warra jaloo kadiirota mootummaa jala yaatuu fi milishaa ganda keessa yaatutu waan kana hunda akkana godhaa jira malee mootummaan irraa quba qabu hin jiru yoo ta'ellee mootummaa seera kana fakkeenyaaf seerri kun kan ba'u gubbarraa gaafa bu'uumootu akki seerri gubbarraa itti ba'u ganda keessatti ittiin dalagamu jechuudha. Gara mootummaa naannoo Oromiyaa gad dabarsee mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gara milishaa ganda keessaa kanatti gad dabarsa jechuudha. Kadiirota kana gad dabarsee kun immoo uummata keenya haala kanaan dararaa haati teenya bakka bultu dhabdee waan nyaattu dhabdee manni isii irratti diigame osoo beenyaan tokko hin kaffalaminiif har'a waa qabdu kakalee qabaataa turte har'a immoo rooba keessa ciisaa jirti kan kalee mana isii guutuu manni isii duwwatee immoo sadaqaa kadhataa jirti jechuudha. Daandii irratti baatee hundaanuu rabbi afarajuu jenna nama waan akkanaa dalagu innis ilmaan qaba haadha manaa qaba akkasumallee haadha qaba hundaa'u rabbiin ni kaffalaafi jechuudha. Dabalataan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Lammaa Magarsaa kan yeroo dheeraaf jechuudha fuula miidiyaa irraa fagaatee ture namoonni lubbuun jira jedhee yaadaa ture jechuudha. Guyyaa kaleessaa ergaa baga geessanii guyyaa dhaloota Yesuus Kiristoos baga geessan jechuudhaan ayyaana qillee sababeeffachuun fuula miidiyaa irratti deebi'ee jira jechuudha. Lammaa Magarsaati akkasumallee haala yeroo irratti illee yaada ofii gaggabaabsee fuula miidiyaa isaa FB isaa irratti jechuudha ibsee jira jechuudha. Baga nagaan deebite jechuun barbaannaa. Lammaa Magarsaa galata guddaa uummata Oromoo biraa qabaa seenaa uummata Oromoo biratti hin dagatamne kan Oromoo sammuu Oromoo keessaa yoomiyyuu sammuu dhaloota keessaa hin banne Oromoof dalagee dabarsa jechuudha. Har'a immoo uummata ija uummataa durallee dhabamu sammuu uummataa keessaa hin dhabamne jechuudha. Goota onnee sibiila rabbi nagaan biyya isatti illee haa deebisu. Lamma nama akkuma beekamu biyyan jiru gara Awurooppaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanaaf baga nagaan deebite jechuun barbaanna jechuudha. Lammaan booda Oromiyaatti immoo waan guddoo akka dalaguu deemullee jechuudha. Dubbatamaa jira bilchiginnallee nama Lammaa Magarsaatii fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad walii galanii waliin wal quba qabanii waan jedhamullee sodaa guddaa keessa jirti jechuudha. Kanaaf immoo hundumaafuu jechuudha hayyoota keenyallee rabbi walii haa galchu jechuu barbaanna. Ijoon keenya kanarra isiniif qopheeffannee dhufne daawwattoota keenya kana fakkaata namoonni chaanaala keenya faarata subscribe godhaa guyyaan oduulee oowwituu Oromoof Oromiyaa irratti taatu kamiyyuu dhaga'uu barbaadan filannoo keessan chaanaala Oromoo godhatu hin dagatina. Isiniin jenna viidiyoo laayikii godhaa yaada keessan komentii jala kaa'uu hin dagatina. Qophiin keenya kanarraa asumarratti goolabamaa sagantaa keenya kan itti aanu hamma walitti deebinutti nagaa